waraana jidduu Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan jidduutti gaggeeffamaa jiru hundi keessan quba qabdanii namoonni odeeffannoo hin qabne, namoonni beekumsa hin qabne, namoonni ufumarraa haasa'an wala haa afuuftu maaltu nu gahe warri jedha. Akkuma cufti keessan quba qabdan odeeffannoo guyyarraa deemaa jiru. Waraanni bifa hammaatiin har'a baatii tokko guutee jira. Baatii lammaffaa seenuu isaati. Galgala kana immoo Ameerikaan waraanni haga 7-6 fudhachuun malaa jedha. Goolabamuuf ammaaf dura jechuudha. 7-6 jechuun gara baatii 2 duratti fufuu danda'a jechuudha. Baatii tokko dabre kana qofa keessatti diinagdeen gidduu gala bahaa raafamee jira. Keessattuu biyyoonni ofirratti hin hirkanne alaagalchi irratti hirkatan biyya alaarraa waan hunda galfatan boba'aan alaarraa seenu, xaa'oon alaarraa seenu, nyaata dhugaatiin qorichi dawaan adda addaa biyya alaarraa seenu baay'ee musiibaa hamtuu mudataa jiranii akkuma cufti keessan biyya keenya keessattis quba qabdan. Har'a dubbii akka qoosaa fi tapha ajandaa feesbuukaa fi tiiktook gubbatti oofnuuti miti waraanni. Kallattiidhaan maatii keenya bira dhaqqabee jira. Misaa'illi kallattiidhaan dhufee nu haleeluu baatus waraanni kun kiisii keenya haleelee jira. Oolmaa jireenya keenyaa qoonqoo keenyarraa haleellaa cimaa gaggeessaa jira. Bilbila maatii keessan gaafadha. Geejjibni hagam akka dabale, iluu irraa kaatee Finfinnee dhufuun hagam dabale, Jimma irraa kaatee Addis Ababaa Finfinnee dhufuun hagam dabale. Bismillah, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أمة كينيا كالدنيا رجرتن أرضي جهن الدنيا تنقباتي السني بك جرتن الرا نهر دفا جرتن ألفات داقلتوما بك جراتني بك ربي وقاقوت اللي اسن ديبسي لايفي كالتي تمساسا ودفنو دران قرص الددا ولكن ناتوري سبب دم الدداتين بيزيت يرو غرباتي tokko ta'uu isin raafa gaadheetiin ture. Barakana keessa paakeejii umraa dhaabbata Musdalifaa dhaabbata ofii kiyyaa hundeessee kan umraa irratti xiyyeeffatee uummata keenya tajaajilu barumsa dabarsaa lafa seenaa agarsiisaa ibaadaa sirnaan akka uummanni raawwatuuf haala tokko keessa turre yoo rabbiin keenya fedhee umraa paakeejii duraa Ramadaana dabre kana xumurree jirra. Yoo rabbiin keenya fedhee hajjiin akkuma xumuramteen itti deebinaa. Namoonni addunyaarra jirtan haadhaaf abbaa keessan ta'e maatii keessan nama jaallattan ofiifillee ta'e umraa geeffachuu barbaadan karaa dhaabbata kanaatiin nu dubbisuu dandeessanii. Ammaaf gama ajandaa addunyaatti tarkaanfadhaa. Nuti akhiru zamanin keessa jirra. Bara addunyaan gara goolabaa deemaa jirtu keessa jechuun. Kama qaala sallallahu alayhi wa sallam. Rasuulli Rabbii gaaf tokko gaara Quwayii Qi'aan jedhamu gubbaa ol ba'anii aduun gadi dhihuudhaaf homa xiqqoo tofe. Achi akeekanii habticha tokkoon ataraa haadaa argitaa kana jedhee Rasuulli Rabbii. Haguma aduun gasseenuuf gaaraa fi aduu jidduu lafti xiqqoo nafte san umriin addunyaa tanarra haftillee hagasidha Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf bara addunyaan goolabamuuf dhiyaattuu fitnatti heddummaata, qormaatatti heddummaata, waraanni sababaa fi sababaan ala kan ajjeefamu waan ajjeefamuuf hin beeku, ka ajjeesu waan ajjeesuuf hin beeku haga akkas mudattanitti addunyaarraan deemtan jedha Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Hatta laa taquumu as-saa'a والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ربي لبو محمد ركاك أبو التككأ بريتكو إسنير دفو مالين دبرو برسون بركان أجيسو وان أجيسو فين بيك كان دو اللوان دو فين بيكني أكنا جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرو أما الدنيان ورانا نقول لبا مجرتي waraanni keessattuu kallattiidhaan baha giddu galeessaa haleelaa jira. Waraana jidduu Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan jidduutti gaggeeffamaa jiru hundi keessan quba qabdanii namoonni odeeffannoo hin qabne, namoonni beekumsa hin qabne, namoonni ufumarraa haasa'an wala haa afuuftu maaltu nu gahe warri jedhaa ture. Har'a waraanni kallattiidhaan kiisii isaa seenee jira. Shiroo isaa irratti bu'ee jira misaa'illi. Waxii kee rukutee jira. Warri akkasidhaa turtan maaltu isin galchee maal abbaa keessanii dhimma addunyaa dhimma biroo mahaasoftanii osoo wanni meeqa isin bira jiru jedhanii warroonni dur dubbataa qoosaa ture waraana kanaan har'a immoo ba'aa waraana sanii nama hunda goolutti jira. Akkuma cufti keessan quba qabdan odeeffannoo guyyarraa deemaa jiru. Waraanni bifa hammaatiin har'a baatii tokko guutee jira. Baatii lammaffaa seenuu isaati. Galgala kana immoo Ameerikaan
waraanni haga torban jaha fudhachuun malaa jedha goolabamuuf ammaaf dura jechuu torban jaha jechuun gara baatii lamaaf duratti fufuu danda'a jechuu baatii tokko dabre kana qofa keessatti diinagdeen gidduu gala bahaa raafamee jira keessattuu biyyoonni ofirratti hin hirkanne alaagalchi irratti hirkatan biyya alarraa waan hunda galfatan boba'aan alarraa seenu xaa'oon alarraa seenu nyaata dhugaatiin qorichi dawaan adda addaa biyya alarraa seenu baay'ee musiibaa hamtuu mudataa jiranii akkuma cufti keessan biyya keenya keessattis quba qabdan har'a dubbii akka qoosaa fi tapha ajandaa feesbuukaa fi tiiktook gobbatti oofnuuti miti waraanni kallattiidhaan maatii keenya bira dhaqqabee jira misaa'illi kallattiidhaan dhufee nu haleeluu baatus waraanni kun kiisii keenya haleelee jira oolmaa jireenya keenyaa qoonqoo keenyarraa haleellaa cimaa gaggeessaa jira bilbila maatii keessan gaafadha geejjibni hagam akka dabale iluu irraa kaatee finfinnee dhufuun hagam dabale jimma irraa kaatee Addis Ababa finfinnee dhufuun hagam dabale roobe baal irraa kaatee finfinnee dhufuun hagam dabale jidduu ganda lamaanii warra walitti dhihaatu geejjibni namni bahee galu akka dadhabe asirraa hubachuu dandeessan musliiman qabatu kiristaanan qabatu yahudiin qabatu hunda rukota waraanni eenyuufuu gaarii miti kanaaf ummanni keenya haga danda'ameen wantoota bu'uura jireenyaa isiniif ta'an irratti xiyyeeffadha. Wantoota jireenyi kun gosuma sadiitti qoodanii warri dinagdee ani ogeessa dinagdeeti miti. Garuu warri dinagdee akka dubbisetti jireenya ilmi namaa fayyadamu kun bakka sadiitti qoodama darajaa sadii qaba sadarkaa sadii. Tokko asaasiyyaa ta'an jedhamu jira. Bu'uura jireenyaa wantoota jireenyaaf bu'uura ta'an fakkeenyaaf boba'aan jireenyaaf bu'uura dawaan jireenyaaf bu'uura manni keessi galan ka kireeffatan ta'e ka ijaarratan ta'e bu'uura jireenyaati nyaanni guyyarraa sooratan bu'uura jireenyaati geejjibni bu'uura jireenyaati wantoonni bu'uura jireenyaa ta'an isaan kana ka itti aanu tokko akkuma amma jennee dabarsine asaasiyyaata jedhan asaasiyyaata ka jedhamu lammaffaan kamaaliyyaata jedhaniin wantoota bu'uura jireenyaatti ol namaa guutan bu'uura jireenyaatti ol namaa guutan jechuu fakkeenya isinii kaahaa kophee tokko qabaachuun gahaa jechuu dandeenya garuu kophee lama kophee sadi godhachuun kophee sadi manatti ol kaa'achuun asaasiyyaata keessaa irra ol siqeeti garamitti gara wantoota itti ol guutuu waan guutachuu jireenya guutachuu jechuu konkolaataa tokko qabaachuun bu'uura ta'ee jira jireenya garuu konkolaataa lama sadi manaa qabaachuun asaasiyyaata keessaa yookiin hundee jireenyaa keessaa ol baheeti gara wantoota jireenyaaf guutamanitti ol siqa jechuu waan jireenyaaf hedduu nama hin cinqine inni sadaffaan tahsiiniyyaata jedha wantoota jireenyaa miidhagsan fakkeenya konkolaataa moodeela waggaa lama waggaa sadi dura osoo qabdu konkolaataan haarofni waan dhufeef moodeeluma kana yaabbachuudhaaf jecha konkolaataa kana bitta kun immoo bashannana jireenyaa jedhama bashannana moobaayila sadi afur osoo moobaayila tokko osoo qabdu iPhone'iin bara 2017 bara iPhone'iin 17 itti dhufu iPhone'iin 16 gurgurtee iPhone'iin 17 jijjiiratuun bu'uura jireenyaati miti bashannana jireenyaa jedhama kun kanaaf ummanni keenya yeroo rakkoo kana keessa wanni isa barbaachisu bashannana waan ta'e hir'isuu wantoota jireenyaaf dirqamatti isin barbaachifne gadi buusuu mallaqa keessa waan bu'uura ta'e qoricha dawaan dhabamuu danda'a soorani dhabamuu danda'a qaala'ee daangaa dabruu danda'a boba'aan akkuma argaa jirtan dabalee dachaa dabalaa jira warri seeraan ala gurguruu keessattuu ba'aa uummata irratti ta'aa jira kana mootummaalleen ibsa kennee jira akka biyya keenyaatitti warroonni siyaasaa hunduurra dubbataa jiranii dubbachuullee qabanii cufti keessan isinilleen ajandaa dhimma biroo dhiisa amma haga rakkoo tana dabarrutti tokkoffaa rabbi keessan kadhachuu lammaffaa immoo jireenya maatii keessanii quba qabaadhaa waan jireenyaaf barbaachisan waan silaa bitamee turuu danda'u bitatanii mana kaa'achuun rakkoo miti yeroo akkanaa